Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa irraa kanaa akkaataa kamiitiin adiseensi irratti akkaawuntii quxurii yookaas lakkoofsa baankii keenyaa galchachuu akka dandeenyu isinitti hima. Egaa namoonni baay'een karaa isaa beektu. Namoonni yuutuubiidhaaf haaraa taatan garuu kallattii isaa wallaaluu waan maltaniif kallattii kamiitiin erga sabiskiraabii 1,000 fi sa'aatii 4,000 erga guunnee booda erga doolaarri keenya xiqqoo nuuf guddatee booda akkaawuntii baankii keenyaa karaa ittiin adiseensi keenya wajjin wal qabsiifnuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti adiseensi banachuun dirqama nurra jirudha. Adiseensi keenyas karaa ittiin bannu kiroomii keenya keessa seenneetu adiseensi.com jennee sarchi goona. Isa booda fuullee adiseensi nu dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf sila sarchi godhee waan hin jiruuf haala kanaan naa baase. Garuu noormaali asitti adiseensi.com jettanii barreessuu qabdu jechuudha. Adiseensi.com jettanii gaafa barreessitan iimeelii isinii fida jechuudha. Iimeelota naannoo kanatti gadi tarreessee isinii fida. Achi keessaa iimeeliitti yuutuubii keessan banattan filattanii kallattiidhumaan gaafa filattan kun haala kanaan as keessa isin fidaa jechuudha. As keessa isin fidaa. Isa booda iimeelii keessan keessa teessanii waan hojjettan hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa gara barnoota keenya guyyaa irratti utuu hin darbiin fuulduraa namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan yookaas chaanaalii keenya kana dura hordofaa kan hin turre chaanaalii keenyaan hordoftuu sabiskiraayib gochuun dagatinaan isiniin jedha. Barnoota barbaachisoo ta'an barnoota baay'ee asirraa argattu. Yeroo baay'ee viidiyoota barsiisoo ta'anidha asirratti kan maxxansu. Keessattiyyuu barnoota editingii wal qabatanii fi barnoota yuutuubii wal qabatan namoota yuutuubii irratti adabbiiwwan adda addaa isinitti dhufe karaa kamiin viidiyoo keessan adabbii jalaa baasuu akka dandeessan as jalatti barnoota gahaa isiniif laadheen jira jechuudha. Keessattuu namoonni adiseensiin isin adabes akkasuma namoonni riistii konteentiin adabamtanis adabbiiwwan gosoota adda addaa akka jiru viidiyoo tokko keessatti kallattii adda addaatiin agarsiisee jira jechuudha. Isaan kana argachuudhaaf kallattiidhumaan gara pileeyiliistii yookaas viidiyoo noormaalii jala seenuudhaan argachuu ni dandeessu. Kana malallee feesbuukii keenya haala kamiitiin namoota haatan argachuu akka dandeenyu wantoota feesbuukii wal qabatan illee asuma jalaa argachuu ni dandeessu. Wantoota fedha keessan ta'e bizineesii akkaataa kamiitiin onlaayinii irraa hojjechuu akka dandeenyu illee as jalaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Barnoota babal'aadha. Isaan kana kan argachuudhaaf chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Sabiskiraayib gaafa gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fakkaattu yookaas oolii irra kaa'achuu hin dagatinaa. Gaafa oolii irra kaawwattan kallattiidhumaan gaafa viidiyoon gadhiifamu isin bira gahaa waan ta'eef jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni tokko chaanaalii isaa erga banatee booda sa'aatiin isaa sa'aatii 4,000 fi sabiskiraabii 1,000 erga guutee booda akkaataa kanaatiin isaaf baasaa jechuudha yuutuubiin. Isa booda namni yuutuubiin akkaataa kanaa isaaf baasu tokko maal godha? Maallaqa isaa fudhachuudhaaf dirqama adiseensi isa barbaachisaa jechuudha. Adiseensi irratti erga maallaqa isaa walitti qabatee booda garuu akkuma maallaqni isaa doolaara 70 guuteen baafachuu ni danda'a yookaas gara daftara isaatiitti darbaaf jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun bakka kanatti paayimenti minimam jedheetu 70 naaf kaa'ee jira jechuudha. Doolaara 70. Egaa doolaara 70 hogganaaf guutuu kallattiidhumaatiin gara akkaawuntii buukii kootti naaf dabarsa jechuudha. Kana gochuudhaaf maal gochuun qabaa? Dirqama adisensii fi daftara akkaawuntii kootii wal qabsiisuun qabaa jechuudha. Isa booda jalqaba akkuma isiitti himee ture gara adisensii banuu yookaas adisensii keenya wajjin wal qabsiisuutti ni dabarraa jechuudha. Kana gochuudhaafis kiroomii keenya yookaas waan ofii keessaniif fayyadamtan biroozarii barbaadaniyyuu fayyadamuu dandeessu. Biroozariin fayyadamu yeroo baay'ee kiroomiidha waan ta'eef kiroomii koo irratti adsense.com jedheen sarchi godha jechuudha. adsense.com jedheen sarchi godha. Gaafa adsense.com jedhee sarchi godhu noormaalii keessa seenee waan hin tureefanii kallattiidhumaan keessa seenee isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf xiqqoo dudduubatti hin deebi'a.
dudduubatti deebi'eetan irra deebi'ee seenaa jechuudha. adsense.com malee neetworkiin xiqqoon akka kuffisaa waan jiruufi na of galchaan isiniin jedha. adsense.com yeroo baay'ee gaafa irra deddeebinee yaallu nuuf fudhachuu dhiisuu waan danda'uuf of eeggannoo barbaada. ammallee dudduubatti deebi'een irra deebi'ee yaalaa jechuudha. xiqqoo biizii waan ta'eef dudduubatti deebi'een irra deebi'ee yaalallee kiroomii koo keessa seeneetan irra deebi'ee yaalaa jechuudha. amma fakkeenyaaf kunoo adisensii koo irraa seeneen jira. erga adisensii koo irra seenee amma fakkeenyaaf kallattiin gaafa adisensii koo irra seenu haala kanaan naa fida. anis bakka tuqaa sadan sana tuqeen keessa seena. tuqaa sadan sana irra tuqeen keessa seena. ergan tuqaa sadan sana irra tuqee keessa seenee booda kun bakka kanatti payment kan jettu kanarran tuqa. payment irra ergan tuqeen booda jala kanatti payment info kan jettu naa dhufti. payment info kan jettu kanarra al tokkoof tuqeen keessa seena. gaafan keessa seenu kunoo haala kanaan naa fida. kallattiidhumaan ol harkiseetan as fidadhaa jechuudha. as fidee mee manage payments kan jettu jala seenan al tokko sitti agarsiisa. gaafan jala seenee haala kanaatiin naa fida. isa booda edit godhee sitti agarsiisame. fakkeenyaaf kunoo maqaa koo haala kanaan naa fida. kana hundumaa maqaa koos maqaa akkaawuntii baankii kootis bakka kanatti jijjiiruu nan danda'a jechuudha. akka kan kootitti baay'eensaa opshinaaliidha. fakkeenyaaf swift opshinaaliidha. akkasuma wantoonni tokko tokko opshinaaliidha jechuudha. wantoonni tokko tokko opshinaaliidha. dirqamatti kan maqaa koo na gaafatu maqaa koo fi maqaa akkaawuntii kootiiti. name on bank accountidha. baankii name jedha. isaan kun guutamanii jiru. akkaawuntii quxuriinis gara olitti guutamee jira. innaa wantoonni baay'ee nama rakkisan akkasumarraan jiran kallattiidhaan gaafa seentan haaluma salphaatiin guuttattanii keessaa ba'uu dandeessu jechuudha. haaluma salphaatiin erga guuttattanii booda bakka update jettu kanatti save kan jettu isinii dhufti. save gootanii keessaa ba'uudha jechuudha. isa booda kallattiidhumaatiin maallaqni keessan gaafa $70 guutu kallattiidhumaatiin gara daftara keessan akkaawuntii keessanitti isinii galaa jechuudha. egaa baay'ee waan nama rakkisu miti. haaluma salphaadhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. waan yeroo baay'ee namoonni waan baay'ee na gaafataniif jecha. egaa maallaqa keenya akkaataa qarshii $70 guute immoo akkamitti beekuu dandeenya kan jettan isaan kanallee bakka kana bakka tuqaa sadan sana tuqne adsense for YouTube kan jettu kanarra al tokkoof tuqnee keessa seennee ilaaluu dandeenya jechuudha. adsense for YouTube kan jettu sirra al tokkoof tuqnee gaafa keessa seennu kallattiidhumaan $1 meeqa akka irraa qabnullee bakka sanatti nuu baasaa jechuudha. dhiifama daataan koo keessaa dhumee waan jiruuf seeraan naaf hojjechaa waan hin jirreefi bakka kana gaafa tuttan bakka $1 keessan meeqa akka ta'e isinitti agarsiisaa jechuudha. isa kanaaf bakka sanallee tuttanii haala salphaan ilaaluu dandeessu jechuudha. fakkeenyaaf yoo na seensiseef al tokko tuqqeen isinitti agarsiisa. galgala kana waayifaan koo baay'ee hojjechaa waan hin jirreef naaf galchaan isiniin jedha. egaa gabaabaa dubbii haala kanaatiin guuttachuu dandeessu. gaaffii yookaan qeeqa yoo qabaattan karaa koomentii akkasuma karaa lakkoofsa waatsaappii kootiillee yaada keessan naaf qooduu dandeessu. rakkoo yoo qabaattan haala salphaatiin isiniif sirreessuu nan danda'a waan ta'eef na quunnamuu dandeessu isiniin jedha. egaa barnoonni har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe barnootuma ammaatti waliin ilaalleedha. barnoota biraatiin walitti deebinee amma dhufnutti turtii gaarii isiniin jedha. ammallee chaanaaliin kun chaanaalii hiriyoota keessaniif haaraa sheer gootanii irraa akka baratan akka gargaartan kabajaa isin afeera. dhugaa dubbachuudhaaf barnoota babbareedaa asirratti dabarsaa kanan jiru yeroo kolaadhe kana irratti hojjechaa jirudha waan ta'eef hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. nagaadhaan.